gara gaafii King Kamalitti deebi. Agarsiin isa filullee yaalii godhaa jechuudha. Gaafii na gaafachuu barbaadda. Bakka takkatti gaafadhaanillee. Kamali takkitti masi gaafadha sadi gootee naa deebita. Amma ati yeroo sa'aa 11tti nama 7 itti seentan Abdurrahmaaniin kunillee bira jira. Sababaan namatu isin ergee hiriyoomaaf dhayxammoo gosoomaaf dhayxammoo zamiilummaaf dhayxammoo sababaan isin bira dhayxaniif maali? Eega bira dhayxanii ammoo eenyutu silkii isaa irraa fuudhaa isiniin jedhe tanuma gaafinti. Ayyee namni qabdan hundinuu na gaafadhaan isiniif hin deebisa barreeffachuutti hin jirara. Maaliif bira dhayxanii walitti gundummaa qabdammoo gosummaa qabdammoo ayyee qostaasota maalillee barreeffadhee hin jira. Namni biraa hawaa jechuu feetan. Gaafin dhibamuu fi fayyaa qabaatu isaa adda baasuu fi gaafii tiyyasan irratti xiyyeeffadhumme hawaasni illee san fedha. Ayyee jalqaba irratti Ustaaz Maammoo Bayaan irratti waa'ee markaza Ustaaz Maammoo Bayaan gaafattanii hidhamu Ustaaz Maammoo Bayaan waa'ee booniyyan kanaa wajjin wal qabatanii booniyyee wajjin haasoftan. Ammaan tana bakki deebisinaan jee Kingi Kamal na gaafate poolis xaabiyaa achitti geessuudhaatu caalamoo maaliif achi geessitanii poolis xaabiyaa yoon fi hidhuun isa sirreessuuf haa ta'u ta'e. Sirreessa gaafin kiyya akkana. Muhammad Bayaan hin dhukkubsataa hin dhukkube fayyaan qabu jettan. Yoo dhukkube poolis xaabiyaan mana yaalatii miti addunyaa tanarratti dhibama mana yaala fidanii poolis xaabiyaa maa fidanii. Yookaan immoo Muhammad Bayaan akkasitti rasirraa yaada kiyya si galu qaba. Yoo hin dhibamne dubbiin tun adda nuu baafti isin achi jira lakki dhukkubsataa hin jiru achi finne jedhe yookaan dhukkubsate mustashfaa hospitaala bootaa wallaalee jedhe. Akkati jetta kana jee si deebisu reebreebra mustashfaa wallaalee jee kan si deebisu feetamu deebisaan irraa hidda. Daanqosmaa beebisa hawaasa nama 700 as jira nama taraa miti hayyuu mara taa'ee nu dhageeffata. Yaadni kun immoo yaada bu'uurati. Nuti rakkoo Muhammad Bayaan kana baruu barbaanna hin dhibame moo jeeqaa jiramoo adda baafna. Hangaan dubbadhuu maana hin hiree hangaan dubbadhee deebisaa si deebisu. Bakka maayikii qabadhee. Ani hin bahu hangana gaafattu hin bahu. Hai hangana gaafattu hin bahu. Itti fufi obboleessa kiyya falmataa nuun goosii bilis waan Kingi Kamal si gaafate tartiibaan deebisee itti fufi. Aboo dura caljaa isin maatutu ofitti haasa'u jira. Inni gaafattanii yeroo naa kennitan. Yookaan immoo kamittiin dubbaddaree? Saaya. Bilbila fuudhuun eega barbaachisa jedhanii Ustaaz Abdurrahmaan kana maaliif fuutanii gaafii keessanii jira barreeffadheetiin jira. Ustaaz Abdurrahmaan kanarraa wanni fuuneef eenyu fuudhee ni beektaa bilbila? Anaaf fuudhee malee nama biraa miti. Anaaf fuudhee Ustaaz Abdurrahmaan kun jechuun nama waan Ustaaz Maammoo Bayaan badii dogongora isaa miidiyaa irratti babal'isu jiru keessaa yeroo sanitti fakkeenyaaf laayivii seenee yeroo san yeroon fi Ustaaz Maammoo Bayaan haasa'u Hamzaa Sheekh Jaabir wajjinis haasa'u asii garsiisu jira miidiyaa kana irraa qaqqabi dhiisi hin dhageessisi warra miidiyaa dubbii kana hin dhageessisin jechuun jira ni dide eegis booda immoo gizeenii fi Ustaaz Maammoo Bayaan irraa bilbila fuudhe. Kasaa yoo citaaya kanaan seena jechuun kun guyyaa sanuu Hamzaan faanyiree jenni mana Hamzaati mana Hamzaa Sheekh Jaabirii yoon ifin kasaarra dhiisee kute saniin seena takka sani lammaffaa immoo mucaan yeroo hunda isaan jala deema tarii isaanii wajjin walii galanii waan hin taane keessa maaliif yeroo hunda deeggaraa waan hin taane siraaraa dhorkuu qaba kanumaafu kunis bilbila isaa fuudhamuu qaba jeetiin fuudhee eegis booda akka ittiin irraa fudhatte sakattee maal goone kanneefitiin jireessa bilbila. Sana akkas jechumatti tasaammoo waan inni mormu kana ofirraa jiru hin beekne sababa wal gaafanne inshaAllah. Tabiraa immoo mucaanii dhukkubaa mustashfaa wallaaltammoo mana yaalaa wallaaltammoo maaliif poolis xaabiyaa geessitanii jettaniimi? Akkisin hin jenne dhaggeeffadhaa gurra banadhaati. Ustaaz Maammoo Bayaan hin dhukkubuu. Ustaaz Maammoo Bayaan
hin dhukkubu mustashfaa mana yaalaa ka jenni isaan isiniimu galgala mucaan halkan lama wal jala continuously osoo rafin qamaa miira aarii keessa seenaatiti yeroo san keessatti wanta ta'e tasgabbii dhabee miira aarii keessa waan jiruuf waan biraa keessa gale. Isin galeemi ni sirrafu ni isin nyaatu yeroo san keessatti jimaa qamoo aaruu qofa lallabuu qofa. Miidiyaa fayyadamu jira waan ta'eef. Isin galeemi sanii fi yeroonii fi mana dhayinu Ustaaz Maamud Bayaan bira galgala sa'a 9 mana yaani gisi sa'a 10 sa'a 9tti kana dhayine ise dhayinu ijoollee kana wal mari'attanii irratti kana gootanii dhayxan qayyattan ijoolleen takka takkaan dhufti feetan gaafachuu dandeessanii. Dhayinee giseenii fi nuti dhayinu jalqabu Ustaaz Maamud Bayaanii fi hunoo Abdurrahmaan Nagayaan taa'u jiran. Waan takka uttiisu taa'utti hin jiru rabbashutti hin jiru isaan hundi silkii haasawanii cal jaanii taa'u jiran. Nagaya qaban shuufu yeroonii fi ol seenne booda Ustaaz Maamud Bayaan akka nama jinniin keessa hinteeti dhidhiitate. Dhidhiitate bat jennaan ni qabne gaamma qabneetiti anis aannan tokkoon geessee aannan wajjin aannan san takakkannee eegas booda ijoolleen qabdeetti qaraatee taa'u jira. Eegas booda ijoolleen na dhiisanii qotan. Ijoolleen na dhiisanii qotan achitti. Osuma ijoolleen na dhiisanii qotanii karaa manaa deemanii isaadhaan achi taa'u jiru Ustaazni nagayaa fi fayyaadhaan taa'u jira mutas gabbaa'ee. Hidhaanni miilaas hidhanii harkaas hidhan san anaatu raayeeqee harkaas raayeeqee miilaas raayeeqee. Ustaaza duraan nama 3 fi 4 fi 5 akkasii qabu jiran. Anumaa jira waan takka hin dubbatu. Nama takka isaa jira kunoo inni mana fincaanii fa'aa dhaqee gisee ala jirus nagiyuma tasgabbiin ta'a nagiyuma fayyaa jadiidaan ta'a. Garuutu waan miira keessa jiru waan hin rafiniif mataan dhukkubuu atis gaafaatee yoo halkan lama hin rafne miidiyaa kanarraa lallabaa bulte suma dhukkubaatummaan kunuu kana dhaggeeffattu. Kanaafuu yeroo san keessa gisee bule inni nagaa ta'ee jira. Wanni mustashfaa isa geessaniif yoonii fi dhukkube yaalii dhukkuba sanii argachuudhaaf qo'ime haasuutti hin jira. Ifama namaatu na jeeqe. Kanaafuu wanni achi geessaniif immoo mana hidhaa kana maaliif geessanii ammoo bahuu qabaa isin jettan irratti Ustaaz Maamud Bayaan hidhamu irratti alhamdulillah gammannee jira. Ustaaz Maamud Bayaan mana hidhaa osoo hin taane boqonnaa sammuu bakka sammuun isaa rahaatti fudhattu isinirraa fagaatee warra miidiyaa warra ajandarraa fagaatee achi jiraachuun aaliin isaa maatiin walaa firrii walaa warri biyyaatis gammachuu guddaa qaba. Ija teenya waan ta'eef halkanii guyyaan eeggata uummanni. Kijiba namni olola olii gad oofuun ammoo qilleensa irratti odeessanii sira qilleensa irratti hafaasan akkasii. Inni immoo mana hidhaa san seenuun wallaahi gammachuu guddaa boqonnaa fudhachuu jira. Miidhamutti hin jiru. Poolisiin cafaqutti hin jirtu. Poolisiin anaafisirra mootummaan ammaa ijaa gurra qaba. Waan ati miidiyaarraa lallabdeen waan tokko naman godhan ragaadhaan deeman. Jechuun kana waan isinii ibsu hin qabu. Kan akkasii fudhadha. Wanni takka Ustaaz Maamud Bayaan wanni miidhamu jirus waan hin jirreef. Haaya. Waa'ee markaza isaa of duuba deebitanii kaastanii akka nama miidiyaarra hin jirre. Waa'ee markaza Ustaaz Maamud Bayaan of duuba deebitanii kaastan. Ustaaz Maamud Bayaan jechuun nama markaza barsiisaa ture dhugaadha. Amma Ustaaz Abdurrahmaan kun anamma Kamaal Kingi ammaan dhageessaa dubbatu. Akkanatti darsaan irratti duultee akkas gootee wallaahi wabillaahi watallaahi namni nama hunda dura akka ija agartuu tanatti isaa yaadu barattoota diin islaam yookaan darasaasan. Fakkeenyaaf gaafa inni markaza san irratti akkasii jeeqamee haala san keessa gale waa'ee dhimma booniyyeetii wajjin wal qabatee wallaahi nuutu si jira nuti akkasii dhaabbadhu akkana ta'e jaanii jala deemanii hatta hanga dubbiin baabaa shee Amiin Ibroo hunda bira geessee baabaa shee Amiin Ibrootis gorsee didee eegas booda ijoolleenis bakka nama ulamaayuu didee ja'anii maal godhan ittiin duulle yaada isaanii irraa qabatan. Yaaduma isaanii qofa irraa qabatanii dhiisan. Ustaaz Tuujiin san immoo namoota akkanaa kana jalatti akkamii baratan markaza isaa dhaqee osoo inni jiru jeenii jira. Ustaaz Tuujiin san gisee dhufe jechuudha. Ni haasawaa asitti. Ustaaz Misbaa barbaasi. Okay, hayyee falmataa kiyya gaammaa achi mannaa dhaabe. Abdurrahmaan nama getooleen si baafaa. Siifi bitaa waaqa. Nuugaa kutaa hedduu si dhageeffenne akka nama quraana. Gaafii keessan qabraa. Waan hin jedhin qaba. Gaafii keenya Nama ergaddi isaa wajjin dhufe guyyaa elgaddaa. Qoyo kutaa akka Abdurrahmaan. Ergaddi isaa wajjin dhufe baasi. Gaafii jirtaa.
المتى هي ناس اين أستاذ مصباح الباسي ديفيد كيف يدي استاذ حمزه كويس قلت أبو ما حمزه حجاب الوان قبل يسجل قبل فالمتى بليز سدقي فنجي راكم سخبي انه خبي خاوتك كمان ترى برادر أيه بكا حمزه استاذ وان قبل قبل مو نين كبا أروش اوكي ميجا No, I don't hear what you said. الباص انا مو بنجي سنه غافي نين كبا يا كأجل لطين كبا غافي Man, jala kana مش jira. بعتك ساكت برضه خاني اللي تكلم Warra guddaa dhufeerraa jechuudha inni illee. dabbal غافي كأجل لطين كبا يا اتفقوا هي اتفقوا مايكي نبرا دديبي مو نبرا نو برا بريدا لكن امنو دي موتيري غراتو بيت سرغي ما تشوفدو عبد الرحمن تشوفدو انا اللي نيجي فرداي مينا مو تشوفدا ايو اما سري دخنو غافينين اني فالمتا داف قبو falmataan galgala hoggaanii fi ummata wajji dhaqan hoggaa Abdurrahman dirmannaa isaan baafatee isaan yaammatu sani alla mucaa qabaatti qabaa jee kan qabuu ture isa tole xiqqo taa'ee bilbila Abdurrahmanii fi bilbila sadi kabiraa walitti qabatee fiigaa hafuura darbaa Allah fuudheetiin jira hattoota kana jalaa fuudheetiin jira maaliif jalaa fuutee jennaan an galgalumaahuu je galgalumaahuu yeroo duraatu bilbilumaan fuudhuu dhaqee je siigale takkaffaa falmataan kun inni eenyu ta'e bilbila jalaa fuudhe qaama mootummaati moo maal ta'e bilbila isaanii bilbila nama afurii fuudhee fiiguun barbaachise taakka bilbila nama afurii bakka takkatti fuudhee fiigee hattoota kana taruma duraatu an bilbilumaan jalaa fuudhuu dhaqee ni kijibaa hin maraanne ifumaa quraana gubbaa qaree beeki viidiyoon na bira jira amman baasee si garsiisuu danda'a tole tokkommoo ka isaa wajji jiru tafakkur ja'aniini inninis darasticha tokko Hamzaa Shee Jaabiriitu filima kana baaseef jennee shakkinee je Hamzaa Shee Jaabir filima kana akkami baaseef eeysa baaseef mobaayila fuudhan san keessa Hamzaa Shee Jaabiroo arkanii sigale ani silaa isaanii fi sheekotii isaaniitii fi sheekotii isaaniillee qabri yoo baasan gaddeebiseetiin khatabee isaan barsiisee isaanitti hima yoo ana na fadhan jechuu fadheeti akkaataan inni itti mana keenyatti eda haasa'uu ture mucaan falmataa jaaniin kun akka nama fayyaa qabu miti nama isa dubbatee hunda us waraabeessa us hattuu us waraabeessa faanamaan jechuu ture siigalee tokkoffaa innummaan kunuu fayyaa qabaachuun na shakkisiisee jiran waan sadeen kana aanaa deebisu mobaayila nama afurii wanni fuudhuun isa gahe maali takkaffaa inni qaama mootummaati moo gurbaa ifumaa lafa qabee quraanatti qara'anii lafaa kaanii ammaas ifumaa deebi'ee fayyaa qabaa jechuun kun maal jechuu asirratti Hamza anilleen asirra wayin siida khaleessa hoggaa hunda dura warra as keessa jirtan assalaamu alaikum osoon waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh odaa keenya welka khaleessa hoggaa mana keessatti jalqabarraa hanga maayyitti mucaan kun deemutti isin wajjin ture haya wanni naagaluu dide ani mucummaan kun gurbaa kanaaf fira isaati moo security deeninnatii naannoo saniiti moo sheekha wajji qaraasisu moo nama gartee jaarmee biraa warra jaaramee isa kana ergatee jira amma arra ustaad Muhammad Bayaan Jalaal khaleessa kanan jiru Muhammad Bayaan fayyaa qaba fayyaa jadiida qaba amma reefun tana
akkas Haafayyu jeekalee jennee yes poolisa geessinee jechuu ture. Dhugaa rabbii yoo ka dubbannu ta'e. Hai. baran viidiyoo idaa hunda waraabeetiin qabaa bar maaliif jennaan mucaan daqiiqaa takka keessatti guddii danfu jiba Obboleesso mucaa maraachaniiti irra jaaramanii maraachaniiti deebi'anii akka dubbiin tun isaan irratti hin dhaqqabamne ammas fuudhanii poolisa geessan. Yakki inni kalee galgala qabeenya namaa mana namaa dhaqee fayya qaban je'ee telefoona 4 fuudhee mana isaatti galfate sani itti gaafatamuu ta'a. Inni mataan isaa garuu hanga amma silaa ankaniin eege falmataa kanaa hidhamuu qaba. Maama bayaanii miti. eeyyo Maraatuu isaanirraa gurbaan daangaa amantiillee dabre. Akka gurbaan amantii islaamaa nuti jaalannu tana akka tuqu warri godhe jara kana. Fayyaa ta'e odaanii. Falmataa na dhageessaa? Fayyaa ta'e. Eeyyuwa. Fayyaa ta'e. Okay. Asmara na dhabe eeyyuu takka. Falmataa Shamsa maaliif? Ustaaz. ni injir ammallee namni naa ol leeytan please dabbaal kiyya warra galgala edaasan isaanii wajji dhaqee gurbaa kana hidhe maaliif akka hidhan Abdurmaanas jira Abdurmaan ammoo dirmannaa kabaasise gurbaan takka tirikaan qabadhaa je'ee maarreen ja'aa je'ee ka dirmannaa baasisiise isa warri isaa wajji hidhe tafakkur kaja'an sanis taakka asin nu dhiyaachuu qaba. Ustaas Misbaa hajaanis asin nu dhiyaachuu qaba warri guyyaa san eda achi jiran san hundi bakka tanatti nu dhiyaachuu qaban. Namnummaa maamma bayaan akka maraatu godhe yoo maraatees maraatuu isaanii duuba garee falmataa kana faadha. Abdallaadha maqaan isaa falmataa miti. Wanni isaa hundi edana bira geessee jirti takka takkatti. Nama isa kana beekullee booda oliin naqadha gama jalaarraa. Maaliif akka inni godhe waa hundaa'uu tartiibaan asirratti Abdullaahi yoo fete. Usiina dhageeffatu. Falmataa butak please. Yeroo takka kabajaa haa qabaannu naamusa haa qabaannu akkuma obsiinee si dhageeffannu kana obsiinu dhageeffatu obboleessanii mere keessa seenanii hin aarinni asirra mana obsuun jirtu dhiifama naa godhi garuu. Okay xumuradhu sheef. Akkasii namootan sanis akkanaa ol neexuun barbaada. Isaan hunda waliin hin gaafadha amma haala duma isaa fi gurbaan tafakkursan adda adda jiran gurbaan tafakkuran maaliif akka inni mobaayila fuudhee hin beekuu ja'a. Ammas tafakkur innummaan kun qabeetiti akka tafakkur kijibu nu garsiise falmatummaan kun. Maal jeen tafakkur wajjuma hidhaatiti edumaa'u fayyaa jadiida qaba jee tafakkur amma dubbii santaraa duraa kijibeeti Abdallaan kun irra qabnaan if booda deebi'ee maarshii qabe sii galee ani dawaa hunda waraabaatiin ture. Abdallaanis tafakkuriis lachuu kijiba walirra qabanii jiran. Nutilleen kijiba isarra qabnee jirra. Tanaafuu isallee nuu fidaa warra isaanii wajji jiru sanillee nuu fidaa hundi isaanii asitti argame tartiibaan akkasitti haasa'uu qabna. Isaan qaama mootummaati moo fira maamma bayaanii moo kana hundaas gaafiin teenya itti dhiyaatee jirti. Ustaaz Bayaan Jaabir carraa takka naa kennaa yaadachiisame yaada tokko. Yaada takkatti ani waan jedhu obboleeyyan kenna. Namni qaama mootummaan ta'in poolisiin ta'in yoo nama qabee jedhe nama miidhuu danda'a. Itti gaafatamummaan qabu jechuudha. Qaamni seeraa nama qabu itti gaafatamummaa waan qabuu fi itti gaafatamummaa fudhata. Hawaasa daboo warra baafatee obboleessa keenya kana qabe hunduu hawaasni asirra jiru kun dhiibbaa godhee akka seeratti dhiyaatan barbaachisa. Dhugaa dubbatu footaate jechuudha. Uummanni gabbayee tumaan baluun kun seera cabse jedhee ulee namarratti guurate ofuma dhiitaa lafarra nama harkisaa poolis xaabiyaa nama geessa qaamni mootummaallee uummata kana ofii bakka hin buufanne qaama mootummaati miti yaada jedhu qaba kana xiinxala keessa galcha gizee haasoftan Hamzaa Jaaber. Fayyaa ta'e. Meewaati daruu. Okay Bilaal dabale. Ubduuba isin deebisuu barbaada. Falmataa biratti. Dubbiin tun bakka dhufte irraa qabdi, ka'umsa qabdi, jeequmsi kun maalirraa ka'e waan jedhu waan dhagamaa jiru irraa argaa turre jechuudha. Falmataan markaza Ustaaz Bayaan keessaa gahee ati qabdu yookaan walitti dhiyeenya isin qabdanii fi obboleessa keenya kan nuufit isin jedhaa ture keessaa gaafii afaanis irraa fedha.
maaliif jennaa asiin gaditti gaaffii waan si dhiyeessuu barbaaduuf gaheen kan kee achi keessaa maali? Miti aan walaleessaadhaan walaleessaa walaloon dheeyisaaf kalaas sagantaa isaanii gaafa qaban walaloo dheeyisuu fi qofa. Hayyee galatoo afaan irra sirraa barbaada. Hayyee ijaarumiinsi markaza Ustaaz Bayaan keessatti barataa hangamtu ture yoo jalatti illee beekuu dhabaatte tilmaamaan barataa hangamtu ture jettee yaada turte waan si gaafadhuuf qabu. Baatamii olii jira hanga 70 fa'a. Hayyee deeggamiinsi markaza saniitiif kunoo barataa san namoonni hedduun ka'aa jiranii namoonni achi keessa baratanis dhimma san kaasaa turanii wanti kun waan achirraa dhufe waan ta'eef amma hoo markaza san keessa barataa hagamtu jira. I don't know mbeeku waan matakko mbeeku dhugaa rabbi. Haya markaza amma beekaa wayiif si gaafadhe dabaleki wayiif si gaafadhe si dhufuu deema gabaabduu si godhaa jira waan ta'eef. Hayyee markaza san keessa diigamiinsi markaza sanii ka'ee jira akka adda obboleessi keenya dhimma kana keessatti miidhaa adda addaa irra gahu kana keessaa wanti asirratti tokko waan ta'eef waan kana kaasa. Kaleessa markaza kana eenyutu ijaaree ijoollee hagamtu bira bahee ijoollee markaza san keessa jirtu isin bira amma hagamtu jira. Markaza isaa keessaa markaza gara keessanii kan dhufe. Jalqabumaa waan walaleessaadhaan siin jee markaza xiyyaa fi markaza saniin jiin isaan bira quban qabuun jeen gaafa san Ustaaz Maamud Bayaan jechuun gaafa sagantaa eebbaa qabu gaafa sagantaa aruuzaa cidhaa qabu gaafa sagantoolee galgalaa kana qaban ne hammatanii siin jee. Kanaafuu obboleessa keenya nuuf idiyoon siin jenneef keessaa tokko kana jechuudha gaafii guutuu deebisuu hin dandeettu waan ta'eef eegalee miti maaliif jennaan. Okay Bilaal Asmannaadhaa bogu takka Bilaal bogu takka Asmannaadhaa bi waan Shamzaan gaafa takka jira qabxii inni kaasee takka qabxii bareedaa bogu takka filis obboleessa kiyya falmata dhiifama tuujii fazakiriidha moo fatakiriidha tuujii takka maqaa sheekota maqaa Shamzaan hanga kaaseessan namoonni sun hundi saayibban keeti. Misbah wajjin misbah eda ture warra eda misbahi wajjin ture guututti as nuuf fiduu barbaanna yaa. Okay jara san nufi falmata achirraa asoo eegalloon maa'u qaama barbaachisu guuttannee asoo seennaa gaaffii jira kan hunda walii qabdee deebifta. Tokko kana misbaan kanaa misheeka seenee jiraame. misbaan kanaa miti. Misbaa ustaaza